Muuziqaa yookaan faarfannaa tokko YouTube irratti appilaayi gochuudhaaf dirqama suura nama sanaaf mata duree muuziqaa sanaa barbaachisa yookaas faarfannaa sanaa. Isa kana akkaataa kamiitiin bifa salphaadhaan sadarkaa isaa kan eeggate hojjechuu akka dandeenyuun isinitti agarsiisa. Guyyaa har'aa namoonni baay'een gaafa YouTube irratti muuziqaa viidiyoo hin qabne poost gootanii suuruma qofaarra kaa'uudhaan upload gootu jechuudha. Inni kun ulaagaa kan hin guunnedha yookaas ilaalcha ga'aallee kan isin hin argannedha waan ta'eef egaa viidiyoon kun xiqqoo dheerachuu waan danda'uuf dafee gara barumsaatti isiniif darba. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa kan dhuftani sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Maatii keenya ta'an isiniin jedha. Yaada keessan koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa. Egaa yeroo baay'ee viidiyoo gaafa hojjennu appilikeeshinoota sasalphoo fayyadamuu dandeenya. Kan akka inshuutii fa'aa kaapkatiis fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Egaa har'a kan ani itti fayyadamee sitti agarsiisu inshuutiidha. Yeroo baay'ee kan itti fayyadamu jechuudha. Kan maastiris warri fayyadamtan ni dandeessu jechuudha. Kallattiidhaan gara appilikeeshiniin irraa sitti agarsiisuun seenaa jechuudha. Jalqabaa gara appilikeeshinii kanaan dhufa. Appilikeeshinii kana keessa erga dhufee booda wantoota qopheeffadhe hundumaa bakka kanatti fidadhaa jechuudha. Egaa viidiyoo kan jettu kanarraa al tokkoof tuqaa jechuudha. Kan hojjechuuf deemnu suuraa irra keenya bifa viidiyoon hojjechuudhaaf waan ta'eef. Erga achirra tuqee booda piroojeektiin kana dura hojjedhe haala kanaan naa fidaa. Pilaas kan jettu kanarraa al tokkoof tuqa. Pilaasii kanarra erga al tokkoof tuqeef booda jalqaba irratti kanan filadhu baakgiraawundiidha. Baakgiraawundiin filadha waan ta'eef baakgiraawundii viidiyoon as keessa barbaadadha jechuudha. Viidiyoo baakgiraawundiif ta'u as keessa barbaadadheen fidadha jechuudha. Baakgiraawundii viidiyoodhaaf ta'u biyyaas naannoo kanaa kanan chaanal irraa buuse naannoo kanaa argadheera. Baakgiraawundii argadheera. Okay. Ergan baakgiraawundii koo bifa kanaan fudhadhee maalan godhaa? Bakka konversi kan jettu jala kanatti argaa jirtu kun bakka kanatti. Isheerra al tokkoof nan tuqaa jechuudha. Isheerra gaafan tuquu haala kanaan naa fida. Ergasii wanta hojjechaa jiruuf yuutuubiidhaaf waan ta'eef yuutuubii 16.9 kan jettu kanarraan kaa'aa jechuudha. 16.9. Isheerra ergan kaa'ee booda jala kanatti sarara tokko argaa jirtu. Warri inshuutii fayyadamtan jechuudha. Sarara kanan qabee harkisaa jechuudha. Sarara kana hanga dhumaatti hin qabee harkisa. Ergasii booda naaf guuteera. Ammas raayitiin jedha. Erga raayit jedhee booda ammallee jala kanatti bakka macarrashaa sana qabeetan harkisaa jechuudha. Amma daqiiqaa viidiyoo kootiitti nan harkisa. Amma daqiiqaa 3 irra gaheera. Daqiiqaa 4 irra gaheera. Daqiiqaa 5 irra gaheera. Bakka mi'a aga daqiiqaa 5tti viidiyoon koo dheeraadhaa jedhu. Amma kun baakgiraawundiidha. Ergasii booda amma immoo suuraa nama sanaan fidadhaa jechuudha. Suuraa nama sanaan fidadha. Suuraa fidachuudhaaf istiikersi kan jettu keessan dhufa. Istiikersi as jirti. Ishee keessan al tokkoof tuqu. Gaafan tuqu bakka kana na fida. Ammallee dabalataan istiikersi kan jettu mogga garasiin jirti. Isheerra al tokkoof gaafan tuqu bifa kanaan naa fida. Bakka kana kunoo bakka mallattoo galarii fakkaattu sadaffaarra kan jirtu isheen xiyyeerra isiniif kaa'e kanarra al tokkoof tuqxanii seentu. Isheerra erga seentanii booda haala kanaan isinii fida. Ergasii booda bakka kanatti wantoota kana lamaantu jiru. Inni pilaasiin suni baakgiraawundii tuun rimuuvd irraan godhin viidiyoo suura isinii fida. Inni lammaffaarra jiru kun immoo baakgiraawundii rimuuvd irraa isinii godhaa jechuudha. Fakkeenyaaf rimuuvd kan irraa godhe viidiyoo suurri kun rimuuvd irraa godheeraa jechuudha baakgiraawundii isaa. Baakgiraawundii isaa rimuuvd irraa godhee naa fidee jechuudha. Isa kana filadhee dhaqee fideera waan ta'eef sa'aatii koo eeggachuudhaaf isumaan as dabarfadhe kan irratti isin hojjechuu barbaade. Isa booda nan fudhadhaa jechuudha suuricha. Ergan suuricha fudhadhee booda raayit godheen keessaa ba'a. Erga raayit godhee guddisuuf xiqqeessuu nan danda'a. Asxaa qabee nan harkisaa. Aga tokko bakka kanaan kaa'aa jechuudha. Ergasii ammallee jala kanatti dhufee
qabee ol qixxeessuun qabachuudha viidiyoo isa silaa wajjin. Harkiseen aga daqiiqaa 5tti oofaa jechuudha. Hanga daqiiqaa 5tti yookaas amma baakgiraawundii filadhee silaatti jechuudha. Harkiseen bakka isaa sana biraan ga'a jechuudha. Xiqqoo bira dabarseera. Rakkoo hin qabu. Amma ol qixxeeffadheera lamaansaa. Amma maaltu na haafataa? Yeroo baay'ee muuziqaa gaafa dhaggeeffattan tuqawwan utaalan yookaas tuqawwan babbareedoo tokko ni agartu. Isa sana kiroomiirra seentu. As keessaa baheen isinitti agarsiisa. Kiroomiirra erga seentanii booda maal jettanii fiddu? Bakka kanatti maal jettanii barreessitu? Awudoo bakka kanatti awudoo green screen saayit jettanii barreessitu jechuudha. Yookaan green screen awudoo green screen yoo jettee barreessitanii isinii fida jechuudha. Kun bakka kanatti daataa cufee waan hin jiruuf noormaalii naa fidaa hin jiru. Daataa cufee hin jira kanaaf jechuudha. Erga awudoo green screen jettanii barreessitanii booda isinii baasa jechuudha. Isinii fidaa isa booda daawunlood godhattu. Akkaataa waan akkasitti daawunlood godhatan qaduwallee yeroo hedduu sitti agarsiiseera waan ta'eef daawunlood godhattu jechuudha. Daawunlood kan jedhu isinii fidaa isa booda daawunloodii sanarra tuttu. Ergasii booda bakka ediitii keessatti deebitaniitu kun bakka kana dhuftu. Piip kan jettu kanarra al tokkoof tuttu. Erga isarra tuttanii booda bakka kana isin fida. Viidiyoo kan jettu irra godhattu. Ergasii booda wanta sana kun buufadheera waan ta'eef isarraan al tokkoof tuqa. Ergasii bifa kanaan naa fida. Xiqqoo ishee qabeen harkisa. Harkisee bakka kanaan godhadha. Ergasii booda ammallee qabee maalan godha? Al tokko bakka kanaan dhufaa jechuudha. Achi as butee bakka kana kaataawut kan jettu kanarra dhufaa jechuudha. Kaataawut kan jettu sitti argamaa jirti yaadadha bakka kanatti jechuudha. Isheerraa al tokkoof tuttu jechuudha. Erga isheerraa al tokkoof tuttanii booda wantoota lama isinii fida. Filannoon jalqabaa kaataawut, inni lammaffaa kiroomaadha. Kan nuti filannu kiroomaadha jechuudha. Maaliif? Baakgiraawundi giriin iskiriinidha waan ta'eef jechuudha. Ergasii booda kana gaafa filannu akkaataa kanaan nu fida. Maal goonaa? Harka keenya bakka naannessaa jiru kanarra qabdee naannessitu. Ergasii booda ishee kana immoo asii achi buttee xiqqoo qulqulleessitu jechuudha. Yoo baay'ee xiqqeessuu barbaaddan akkas gootu. Yoo xiqqooma ishee qulqulleessuu barbaaddan immoo niistu jechuudha. Fakkeenyaaf haga tokko gadi buuseeman jechuudha. Ergasii raayitiin godha. Raayit godheera. Amma dhumuraatti akka inni naaf hojjetu waan barbaaduuf fakkeenyaaf kunoo amma xumuraatti akkaataa kanaatti amma akka inni naaf hojjetu waan barbaaduuf maalan godha? Isa kana al tokko ofirra tuqeetan maalan godha? Dablikeetiin godha jechuudha. Dablikeetii bakka kana jirti kunoo argaa jirtu. Dablikeetii kunoo as jirti. Isheerraa al tokkoof ni tuttuchu ammas ilaa amma daqiiqaa 5 guutuutti dablikeet gootu jechuudha. Dablikeet bakka daqiiqaa 5 naa guutee daqiiqaa 5 guutee jechuudha. Amma macarrashaatti naa deemeera. Isa booda jalqabattan deebi'a. Amma kanaafuu maqaa faarfatichaa bakka kanatti barreessa jechuudha. Maal jedhaa? Jedhee barreessa. Ergasii raayitiin godha. Inni bakka kanaan godha. Ammas barreeffama kana yoo naga xumuraatti dheeressuu barbaade kanumaan qabee harkisaa garuu barreeffama kana bareechuu waan barbaadu barreeffamicha irraa tokkoof ergan tuqee booda bakka kanatti mallattoo iskiriiptoo argaa jirtu jedhee yaada. Isheerraa al tokkoof ni tuttu. Isheerraa erga tuttanii booda maqaa sana ediit gochuu dandeessu jechuudha. Akkaataa kamiitiin bakka kana tuttanii isa booda yoo barbaadan qubee guddaatti deebisu. Yoo barbaadan barreeffama sana qaayii gochuu yookaan gurraacha gochuu waan barbaadan bifa barbaadan gochuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan kaa'eera jechuudha. Ergasii wantoota barreeffaman asitti barreessitu jechuudha. Bifa barbaadaniitiin. Ergasii booda ammallee dabalataan bakki isin dhaquun isinirra jiraatu awudoo yookaas muuziqaa sana fiduudha jechuudha. Muuziqaa sana fiduudhaaf immoo gara jalqabaatti deebitu. Erga as deebitanii booda kun awudoo kan jettu bakka kana jirti. Isheerraa al tokkoof tuttu jechuudha. Erga isheerraa al tokkoof tuttanii booda wantoota kana isinii fida. Achi keessa muuziq kan jettu yookaas mallattoo awudoo kan qabdu gurraachoftee jirti jala kanatti. Isheerraa al tokkoof tuttanii seentu.
Erga seentanii booda kunoo wantoota kana sadan isinii fida. Warra kana sadan jechuudha. Achi keessaa isa gidduu sana filattu jechuudha. My Music kan jettu filattu jechuudha. My Music erga filattanii booda kunoo muuziqaa maqaa muuziqaa sana fakkeenyaaf kunoo isa kanan filadhaa jechuudha. Muuziqicha filadheera. Erga filattanii booda filaas kan jettu kanaan tokkoof tuttu jechuudha. Erga tuttanii booda bakka kanaa dhufee isiniif ta'a jechuudha. Egaa muuziqaa kun amma hojjechuu jalqabeera jechuudha. Isa booda ammallee wantoota itti daddabalaman yookaas wantoota barreeffaman bakka kanatti babbareechitanii barreessuu dandeessu jechuudha. Barreeffamoota barbaachisoo ta'an fiddanii barreessitu jechuudha. Ammas gara jalqabaatti deebi'atan piip kan jettu kanarraa al tokkoof tuqeen keessa seena. Ergan seenee booda bakka kana na fida. Ammallee bakka jalqabaa piip jettu sana al tokkoof tuqee seena. Ergan tuqee seenee booda bakka jalqabaatti na fida. Ergasii booda kunoo sekeendii 10 jedhee kan jiru kana al tokkoof fudhattu. Erga kana fudhattanii booda xiqqoo ishee zoom gootu. Ergasii booda ammas bakkuma jalqabaatti deebitu jechuudha. Bakka kataawut jettu kanatti al tokkoof deebitanii kiroomaa filattu jechuudha. Erga filattanii booda keessaa harkistu. Isa booda ammallee xiqqoo ishee kana keessaa hattu yoo barbaadan akka wanti kun kiroomii keessaa bu'ee istook jedhee irratti barreeffamee jira waan ta'eef yookaan aga inni keessaa haqamutti ni harkistu jechuudha. Yoo haqamuu dides wanta waan akkasii hin qabne ilaaltanii buufattu jechuudha. Egaa inni kun muuziqaa akka ta'e hojjechaa akka jiru kan agarsiisu yeroo baay'ee viidiyoo irratti kan argitanidha jechuudha. Argaa jirtu gaafa faarfatu haga xumuraatti achi deemaa jechuudha. Amma egaa viidiyoon kun fakkeenyaaf kan sekeendii meeqaati? Sekeendii 10 jechuudha kun. Aga sekeendii 10tti kan inni jedhu. Muuziqaan kun immoo ammamii daqiiqaa 4 wayi waan ta'eef maalan godhaa ammallee isa jalqabaa kanarraa al tokkoof tuqaa jechuudha. Erga isarra tuqee booda achi as nan oofa ammallee. Ispiidii kan jettu argaa jirtu yaada ispiidii. Kun bakka kana jirti. Ispiidii kanarraa al tokkoof nan tuqaa. Ispiidii sanarra erga al tokkoof tuqee booda maalan godhaa? Dhufee 0.20 irraan kaa'aa jechuudha. Erga isarra kaa'ee booda raayitiin godha. Ergasii booda suuta deema jechuudha. Amma muuziqaan sun deemutti argaa yoo jirtu ta'e kun aga kana deemeera jechuudha. Isa booda yoo barbaaddan isuma kana tuxxanii ammallee yoo aga xumuraa isinii hin deemne ta'e dabilkeet gootu jechuudha. Dabilkeet aga xumura ga'utti jechuudha. Isa booda bakka kanaa haala kanaatiin hojjetaa jechuudha. Isa booda wantoonni barbaachisoo ta'an kalariin kun xiqqoo bareedaa miti yoo ta'e kalarii kana gara bareechuutti deemuudha jechuudha. Maal baakgiraawundii isaa kana. Baakgiraawundii isaa kana bareechuudhaaf immoo fiilter kan jettu jirti jala kana. Fiilterii kana al tokkoof filattu jechuudha. Fiilterii kana erga filattanii booda wantoota kana isinii fide. Wantoota kana erga isinii fidee ammallee fiilter kan jettu bakka kana jirti. Fiilterii sana filattu. Erga isa filattanii booda bifa kanaa isinii fida jechuudha. Maal baakgiraawundii. Asirra deemtaniitu wantoota barbaadan filachuu jechuudha. Baakgiraawundoota aga tokko hin bareedu jettanii yaaddan. Isa booda amma kuna filachaa jira baakgiraawundii. Baakgiraawundii silaa filadhe kana bifatti gochuudhaaf jechuudha. Aga tokko akka bareedu gochuudhaaf. Fakkeenyaaf haala kanaan filadheera. Ammallee isa kanarra godhadhee aga tokko isa kana bareeda waan ta'eef raayitiin godha. Raayit godhee ergan keessaa bahee ammallee baakgiraawundii kan jedhu barbaadadha jechuudha. Baakgiraawundii ergan barbaadadhee booda harka kootiin qabeen zuum godhaa jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e akka baay'ee naaf ifutti jechuudha. Ergasiin booda kunoo haala kanaatiin naaf ifeeraa jechuudha. Barnoonni har'aaf qabnu isuma kana waan dhaggeeffattaniif galatoomaa yaada yookaan gaaffii yoo qabaattan koomentii irratti naa barreessaa. Goodbye.